Waggaa furitti siyaataka kan adeemsifamu taphni guutuu Afrikaa biyya Gaanaa magaalaa Akiraatti torbaan sadii fi gosoota ispoortii garaagaraatiin adeemsifamaa ture sanbata darbee xumura isaa argateera. Gareen biyyoolessaa Itoophiyaa dorgommiilee atileetiksiitiin madaaliyaa 18 akkasumas dorgommii buunyaa fi bishkileetiitiin immoo madaaliyaa 4 walumaa galatti madaaliyaa 22 argachuu danda'eera. Dorgommiiwwan atileetiksii keessumaa fiigicha meetira 5,000 dhiiraaf dubaraan, meetira 10,000 dhiiraan, fiigicha meetira 1,500 fi 800 dubaraan, fiigicha kufachiisaa meetira 3,000 dhiiraan akkasumas Itoophiyaan seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaa fi wal dorgommii tarkaanfii walakkaa maaraatoonii dhiiraan warqee argachuun madaaliyaa warqee torbaan atileetiksiitiin sadarkaa lamaffaa qabachuun xumurteetti. Fakkaatuun walfalmii buunyaatiin madaaliyaan warqee 2 fi nahaasa 1, bishkileetiin immoo meetiin 1 galmeessuu dandeesseetti. Dorgommii buunyaatiin Itoophiyaan yeroo jalqabaa fi kan warqee argachuu dandeesse. Tapha guutuu Afrikaa 13ffaa kanarratti hojii raawwachiisaa fi bakka bu'aa Koree Olompikii Itoophiyaa kan ta'an obbo Bililliin Maqoyyaa turmaata sagalee Ameerikaa wajjin taasisan irratti tapha guutuu Itoophiyaa 12ffaa darbeerraa qabxii fooyyaa baran argamuusaa fi qophiin gaatee osoo taasifamee jiraate kana caala madaaliyaan dabalataa argamuu akka danda'u dubbataniiru. ያለምንም ዝግጅት 2 ቀንና 3 ቀን እንኳን ሳይዘጋጁ የተገኘ ውጤት ነው። ከዚህ መማር ያለብን ተገቢ ዝግጅት ምናደርግ በሁሉም ርቀቶች ባጭርም በመካከለኛም በመሰናክልም በረጅም ርቀቶችን የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚቻል አፍሪካ ለማፋ ጫላ መዳሊያን ወርቄ በረና አርገሙ ደንዴራ አትሌቶኒ ኩኒን ቆጲ ጋ ሶሂንታሲን ጉያላማ ሰዲሌ ኦቶ ቆጳይን ቀብጢን አርገሜዳ ከነራ በረቹ ከንቀምኑ ኦቶ ቆጲ ጋ ጎኔ ፈገኛ ሁንዱማን ቀብጢ ጋሪ አርገሙ አከደንደውዳ ከነራ በርኖተ ፉደኔ ከሮረ ጭማ ባፈኔ ውጅቲ ገሉ አከቀምኑ ነኑባዳ Gamraatiin qabxiin falmii buunyaatiin gama dubartootaatiin argames baay'ee jajjabeessaa akka ta'e obbo Bililliin ni dubbatu. በአይነቱ መጀመሪያ የሆነ በሴቶች በመላው አፍሪካ ጨዋታ 2 ወርቅ መጥቷል። 1 ነሐስ በወንዶች ተመዝግቧል። በተለይም ደግሞ በሴቶች የመጣው የወርቅ አይነት ስፖርቲ ቦክሲtiin yeroo jalqabaatiif dubartootaan warqee 2 naasa 1 dhiirotaan galmaa'eera. Keessumaa dubartootaan warqeen argame adda isa taasisa. Kun immoo dubartootaaf xiyyeeffannaa guddaa yoo kenname bu'aan olaanaa argamuu akka danda'udha. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2027 biyyi Misir tapha guutuu Afrikaa 14ffaa akka qopheessitu kan filatamte yoo ta'u, Itoophiyaan tapha guutuu Afrikaa 15ffaa qopheessuuf yaada dhiyeessuu ishee obbo Bililliin Maqoyyaa sagalee Ameerikaatiif dubbataniiru. Taphoota Afrikaa 13ffaa irratti Misir madaaliyaa warqee 102 dabalatee walumaa galatti madaaliyaa 191 argachuun sadarkaa tokkoffaarra jirti. Naayijeeriyaa fi Afrikaan kibbaa sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa yoo qabatan, Itoophiyaan dorgommii kanaan walumaa galatti madaaliyaa 22 warqee 9 fi meetii 8 akkasumas naasa 5 galmeessuun sadarkaa 8ffaa ta'uudhaan xumurte. Biyyoota Afrikaa 54 irraa atileetonni 5,000 ta'an gosoota ispoortii 29 hirmaachaa turaniiru. Gamraatiin dorgommiilee maaraatoonii biyya Chaayinaa magaalota Waanee fi Wiitinitti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa injifannoo gonfataniiru. Dorgommii maaraatoonii Wiiksiin dilbata kaleessaa dorgomeen atileetiin Itoophiyaa Taadduu Abaata sa'a 2 daqiiqaa 6 fi sekondii 18 rikoordii bakkichaa fooyyeessuun injifateera. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Abbaay Alamuu sa'a 2 daqiiqaa 6 fi sekondii 50 lammaffaa yoo gubaa'u, atileetiin lammii Keeniyaa Niikoolaas Kiriwaa sa'a 2 fi daqiiqaa 6 fi sekondii 57 sadaffaa bahuudhaan xumureera. Dorgommiin maaraatoonii Waanitti dorgomeen immoo atileet Maaree Dibaabaa sa'a fooyyaa sa'a 2 daqiiqaa 5 fi sekondii 12 rikoordii haaraa bakkichaa galmeessuun injifattee jirti. Atileetonni Keeniyaa Paawulee Koriinkiwaangii fi Judith Juribeet sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa bahuudhaan xumuraniiru. Odeeffannoo keenya xumuraatiin gareen biyyoolessaa dhiiraa United States of America tapha waancaa kubbaa miilaa CONCACAF Nation League Erlitan kaleessa galgala Texasitti taphatameen goolii 2-0 garee biyyoolessaa Meeksikoo injifateera. Gooliiwwan Taylor Adamsii fi Giyoon Reenaan galchaniin Ameerikaan yeroo sadaffaaf walitti aansuun waancaa liigii biyyoolessaa CONCACAF injifachuu kan dandeesse. Ameerikaan bara 2021 Meeksikoo 3-2 injifachuun waancaa liigii biyyoolessaa jalqabaa bara 2023 ammoo Kaanadaa 2-0 injifachuun waancaa lammataa injifachuun ishee ni yaadatama. Tapha xumuraa kaleessaa kanaatiin deeggartoonni Meeksikoo dhaadannoo jibbinsa saalaa wal fakkaataa erga dhageessanii booda yeroo lama addaan cituusaa Associated Press gabaaseera. Qaamni kubbaa miilaa Ameerikaa kaabaa giddugaleessaa fi Kaaribiyaan bulchuu CONCACAF ibsa baaseen dhaadannoo loogii kana balaaleffateera. Deeggartoonni dhaadannoo kanarratti hirmaatan hedduun dirreerraa akka gadhiifaman taasifamuus dhaga'ameera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.